Yooyaa ammalee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Naayiroobii keenya irra dhufu jalqabu. Qophii irra keessatti obbo Jawaarfaan qaallitumaatti akka tajaajilli dhuunfaa kennamuuf murteessan. Maatiin isaanii maal jedhan? Akka isaan du'aniif akka itti murtaa'etti fudhannan yaala dhabanii akka isaan du'aniif akka itti murtaa'etti fudhannan maaliif hospitaalli tokko hojii isaa guutuu dhaabee nama 3 wal'aanuufi. Oduu gaddisiisaa godina Booranaa keessatti. Seeraan raajjige horiileen garbiddamaan deemu jire horiileen dhiyaatuun ammallee nam tokko jira biyyoollee baasuu dadhabanii hagammaa dhaanu jira deegi. Loltoota Itoophiyaa 15 Suudaan irra biyyaa deebi'uu diddee oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti nu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan godina Booranaa Aanamiyoo gandi Milbanaatti kaawuriin obaa jiru eelii jigee loon 20 du'anii namni tokko gammaa hin argamne jedhan jiraatan Milbanaa Sora Jaarskuloo ka qotiinsi eelkana kee jiru waan uumame akka naannotti himu. Seeraan raajjige horiileen garbiddamaan deemu jire horiileen dhiyaatuun ammallee nam tokko jira biyyoollee baasuu dadhabanii hagammaa dhaanu jira deegi. Waasa sa'aatii 7 gubbaa namaa baafate obaatuun jiru namni kee jiru obaatuun haaniyaa baatee nam tokko kee jira namni kee jiru haroo galmaa diidara. Harmaata hagammaa ka baasuu jiran loongara 15 kan agarra hin arginu jiru. Eelii eela gaffagaata? Eelii guddoo gaffagaata be. Nama gamitti eelkee ture? Namni eelkee jiru nam gara 12 akkas hatoo'u jiru. Kaama biyyeen itti jiddu kun ka namama loon gulgabbuu jiru. Loon sun cufkaa'uma abbaa tokko moo kan nama adda addaa? Kamaati 2. Wanni akkana duraan taatee beetti? Warra fidi malee waan akka duraan taatee hin beeku. Ayyee galatooma waaqii nagaan baasinna. Waaqii nagaan baasinna. Bulchaan gad Milbanaa Abbo Boruwaaqoo barbaaduriitiif nam jalaatti hin fameellee ollaaf hoganootilleen walumaan qotuu jirtii jedha. Waan kana guyyaa kan saa 8 walumaan cimna. Reef namaa kee jira argamuu hin dandeenye gammaa qotumaa jirani. Reef horii ammoo gar 20 olii keessa guuranii gammaa namni qotumaa jira irraan deebine. Reefi nagaa gammaatti ammoo wanni argamee iyyuu hin jirta gammaatti ibsumaan qotuu jirani. Reefi tokko moo hagam? Reefi tokko beekaa madda baay'eetti hubatan mucaa tokko. Mootummaan faanii itti baay'ee fakkeenya meeshaa qotaniin faa kenne. Yaa kenne beeksisee mootummaatti ammumtaan jarreettanii as dhaabaniif bobeessanii warri mootummaatu walumaan qotuu jirra bishaan midhaallee waan qaban fidanii walumaan itti deemu jirra. Eelii akkamiin jigmee hojjaa keessa nu beeksifteetti? Eelii fallaaqa gubbarraan qaba qara gubbarraan fallaaqa qaba beetta dhaanichi rooba xiqqaan tokko kan lafee muree jira. Lafti jiitee naan amma baqa qaantaan wal gadhiiftee loonum kaan dhugee kawaa kan murnyi kaan ol deebi'ee murnyi kaan gabbuu jiru. Kan wal keessu luuqu jiran itti dhaqatamu qarreedha. Baqaqee kun yoo waan durumaanuu jiraas taate maaf hin midhaafamin? Tarsaan eelaa tumbeetta waan guyyaa tokkoon tarsaa eelaatiin fi waggaa dheeraa taa'uu dandeetteegi tarsaa illee eelii tarsaa fallaaqa gubbaan qabu waggaa 2-4 illee taa'uu danda'a waan akka dhalannellee eelii baqa qabu cufti inum jiru waan ta'eef waan aaretti ta'e waan nama itti deemuunis adagum rabbiin gabbuus malee waan aaretti dhibiini. Ayyee galatoom waaqii isanii laafisinna. Ayyee galatoom walfaadha. Loltoota Itoophiyaa nagaa eegsisuuf Suudaan kibbaa jiran keessaa 15 biyyaa deebi'uu diddee achii tafuu UN beesis. Loltoota dhalattoota Tigraayituun kalee loltootaan walitti bu'uu miidiyaaleen garaagaraa gabaasee ture. Itoophiyaan loltootituun ergamtoota TPLF gochi isaanii maqaa waraan biyyaa kaballeessuu jette. Beekaa Toomaa gabaas qaba. Ergama UN jalatti nagaa eegsisuuf Suudaan kibbaa ka turan loltoonni Itoophiyaa 169 loltoota biroon bakka buufamuuf jecha guyyaa kaleessaa gara Itoophiyaa deebi'uu turan. Kana keessaa loltoonni dhalattoota Tigraay 15 gara biyyaa yoo deebine rakkoon nurra gahaa jechuun xiyyaara koruu diduu UN beeksiseera. Dubbi himaan UN Stefaanii Duzaarik akka jedhanitti loltoonni kunneen wayita ammaa achuma Suudaan kibbaa jiru. Wanti ammatti mirkaneessuu fedhuu fi danda'u yoo jiraate kaleessa ganamaa Suudaan kibbaatti ergama nagaa eegsisurra kan turan loltoonni Itoophiyaa 169 loltoota biraan bakka buufamuuf gara biyyaa deebi'u turan. Dhimmicha irratti odeeffannoo dabalataa soqaa jirra. Haa ta'u malee loltoonni 15 gara Itoophiyaa deebi'u akka hin feene buufata xiyyaaraa Juubaa erga gahanii beeksisan. Achuma turu akka fedhan kan beeksisan yoo ta'u nutis deeggarsi akka isaan barbaachisu hubanneerra. Asirratti wanti dagachuu hin qabne namni eegumsi idil addunyaa isa barbaachisu kamuu kooluu galtummaa gaafachuuf mirga qaba. Yoo gara biyyaa deebi'an nageenyi isaanii balaarra bu'u akka malu sodaa qabaannaan
seera idil addunyaan eegumsi ni godhamaaf. Loltoonni kunneenis nageenyi isaanii akka eegamu kooluu galtummaa gaafachuu mirga qabu. Koomishiniin dhimma baqattoota dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimma isaanii hordofaa jira. Hangaan beekutti nageenyi loltoota kanaa eegamaadha. Loltoonni gara biyyaa deebi'uu hin feenu jedhan kunneen guyyaa kaleessaa loltoota kaan waliin buufata xiyyaaraa Jubaatti walitti bu'uu miidiyaaleen garaagaraa gabaasaniiru. Walitti bu'iinsi kun kan uumame loltoonni kunneen humnaan xiyyaara akka koran gochuuf yaalii taasifameen ta'us gabaasaaleen ni agarsiisu. Barruun Sudaan Poost loltoonni kunneen gara Itoophiyaa deebi'uu kan hin feene lola naannoo Tigraay wal qabatee mootummaan miidhaa nurraan gaha yaada jedhuun akka ta'e gabaaseera. Dhimma kanarratti har'a waaree booda ibsa ka kennan itti gaafatamaan indoktrineeshinii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Meejor Jeneraal Mohammad Tasammaa loltoonni 15 gara biyyaa hin deebinu jechuun buufata xiyyaaraa Jubaatti lafarra gangalachuu fi iyyuun hokkora kaasuuf yaalii godhaniiru jedhan. Loltoonni kunneen maqaa gaarii raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa qabu balleessuuf yaalii taasisanii ka jedhan Meejor Jeneraal Mohammad loltoonni kunneen ergamtoota TPLF akka ta'an dubbatan. Koomishiniin dhimma baqattootaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimma kanarratti gabaasni baase ka hin malle waan ta'eef dhiifama gaafachuu akka qabullee gaafataniiru. Dhaggeeffattootteen oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii mani murtii aanaa magaal Jimmaa barataa Mohammad Deksiisoo mirgi waabii birrii 2,000 akka gadhiifamu ajaje. Poolisiin hokar kaasuu fi hidhattoota hariiroo qabaachuun shakkee jedhee guyyaa qorannoo dabalata gaafatee mani murtii kuffis. Barataan kun waltajjii Eeb Yuunivarsiitii irratti hidhamtoota gadhiifaman sagalee dhageessisee hidhame. Dhabiinsi nageenyaa lixa Itoophiyaatti hammaachaa jiruu fi namkum 700 gara Suudaanii baqatee jedhi UN. Lammiileen baqatan kun ircaalan walitti bu'iinsa bootaa jidduutti naannoo Beenishaangul Gumizitti uumameen buqqa'uu UN'n mudda dabree namkum 100 lakkaa'amutti walitti bu'iinsa kanaan lubbuu dhaban. Oomaan lammiilee biyya 10 irra dhufan sababa koronaavaayirasii biyyisii akka hin seenne guyyaa 15 taansuu fi dhoowwiti. Biyyooti kun Suudaan Kibbaa, Itoophiyaa, Naayijeeriyaa, Suudaanii, Gaanaa fi Seeraliyoonii fi Biraaziiliif Lebanoon. Ameerikaatti namooti COVID-19 lubbuu dhabee 500 olii jedhu mootummaan. Lammiileen Ameerikaa COVID-19 lubbuu dhaban kan yeroo waraana addunyaa tokkoffaa, waraana addunyaa lammaffaaf waraan Veetnaamii caaluu jedhan. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden alaabaa biyyaatti dhaabbata mootummaa federaalaatti fannifaman hundi akka gad bu'u ajaje. Caamsaa 15 irraa ka'ee fayyadamtoonni WhatsApp qajeelfamtoota haaraa baasanii fudhatiin erga erguun hin dandeettu jedhan. Achiin booda akkaawuntiin isaanii hojjechuu dhiisee guyyaa 120 booda balleeffama. Awurooppii fi UK'tti garuu seerii biraa waan jiruuf kuniin hojiirra ooluu jedhan. Masriitti bidiruun haroo keessa dhidhimtee lubbuu nam 9 galaafattee namni hedduun dhabame. Bidiruun sun nam 20 kan maatii tokkoo baachaa turte. Agammaa nam 7 argame kan keessaa 5 madaa'ee jira jedhan. Finciltoonni Huutuu kabii Ruwaandaa ajjecha ambaasadaa Italii kakalee DRC tajjeefamee harka keessan qabnuu jedhan. Nami gana 43 Luka Atanaasiyoo kalee kaab DRC'tti haleella konkolaataa UN'tiin imalaa ture irratti banamee ajjeefame. Kontaltoonni DRC garee finciltoota Ruwaandaa himatan. Oliyyannoo baana langaa dhiyees kuffisuun mani murtii waliigala federaalaa ARRAA Jawaarfaan akka wallaansa hospitaala dhuunfaa argatan murtees. Haa ta'u malee wallaansi dhuunfaa kun kan hidhamtootaaf kennamee idduma isaan jiran man sirreessa qaallittiitti ta'an murteessuu isaa abbukatoon hidhamtoota obbo Milkiyaas Bulchaa BBC'tti hime. Ogeeyyiin fayyaa hospitaala Landmarkiitti qaallittiitti isaanii wallaanuun mirga wallaansaa guutuu argachuu kan mirkaneessinee jedha. Habtaamuu Xibaabuu dubbise. Mana murtii waliigala federaalaa addacha oliyyannoo dhaga'u. Beellanni ture beellanni kan kennameef falmii bitaaf mirgaa kan abbaa langaa federaalaa dhiyeeffatee fi ka abukaatota Jawaar Mohammad faa qoratee murtii kennuuf ture. Bu'uuruma sanaan har'a murtiin kennamee jira. Mani murtiis falmii keenya fudhachuudhaan mirgi namni tokko waa'ee mirga fayyaa irratti qabu mirga daangeffamu miti. Hidhamee isaa jiraatu haala isaa jiraatu mirga daanga'uu hin dandeenye mootummaan lammiileedhaaf yoo danda'e guutu dadhabu immoo mirga kana kabajuuf dirqama akka qabu ibsamee jira. Mani murtiis isuma kana mirkaneessee haa ta'u malee waa'ee hospitaala Landmark Hospital jedhamu kan hospitaala dhuunfaa irratti abbaan alangaa nageenya yaaddoo keessa waan jirruuf naannoo sanatti yaalamuu hin qabanii hospitaalichatti yaalamuu hin qabanii rakkoo nageenyaatu jira kan jedhe irratti mani murtii sana fudhannee tarii yeroo yerootti haalli nageenyaa biyya kanaa yaaddessaa waan ta'eef haala qabatamaa amma jiruun rakkoon nageenyaa dhuguma yoo jiraate garuu hojjetoonni hospitaala sanaa gurmaa'anii achuma qaallittiitti dhaqanii yaala barbaachisaa akka kennaniif kan jedhuun murtiin kenname har'a. Kanaafuu amma yoo rakkoon jiraate kan
jedhu san eenyutu murteessa? Kuni dhimma ragaadhaan ragga'e miti. Nu illee falminee turree rakkoon nageenyaa jira moo hin jiru kan jedhu ragaadhaan hin mirkanoofne iyyuuti. Osuma kan jiru ta'e iyyuu immoo mootummaan humna nageenyaa cimsee eegumsa barbaachisaa eegumsa ga'aa gochuudhaan akka isaan yaala argatan gochuurraa kan hafe sababa xiqqoo akkasiitiin mirgi fayyaa argachuu hatattamaan fayyaa argachuu kun lafarra kan harkifamuu danda'u miti. Sanaaf amma manni murtii waliigala federaalaa kan jedhe rakkoon sun akkuma jirutti tilmaama fudhatee ragaadhaan yoo mirkanaa'u baate tilmaama fudhatee hakiimonni laandimaarkii jiran sun gurmaa'anii bakkuma isaan jiranitti dhaqanii yaalanii kan jedhu arji kennama. Kanaafuu ogeeyyii fayyaatu gara mana sirreessaa deema malee obbo Jawaar faan gara hospitaalaa hin deeman jechuudha. Manni murtiin inni kenne gama tokkoon mirgi fayyaa kan hin daangofamnedha. Mootummaan keessa seenuu hin qabu. Oliyyannoon abbaa alangaas immoo bu'uura seeraa tokko illee hin qabu jechuun kan murtaa'e yoo ta'u, gama biraan ajaja kenneen immoo hospitaalatti akka yaalamne garuu achumatti bakkuma itti to'annoo jala jiranitti gurmiin hakiimotaa dhaqee akka yaalu kan jedhu murtiin kenname kun kan wal faallessuudha. Mirgoota kanaaf effective remedy akka isaan argataniif murtii akeeku miti kan jedhuun komii qabna. Gama biraatiin immoo dhibee isaaniif barbaachisuuf hospitaala ciisanii yaalamuu yoo barbaachise guluukoosiin kan irra taa'u yoo ta'e hakiimiin sa'aatii dheeraa kan isaan bira turu yoo ta'e meeshaaleen hospitaala keessatti installed ta'anii gara mana hidhaatti socho'uu hin dandeenye yoo jiraatan irraa fayyadamuu hin danda'an. Kanaaf mirga wallaansa fayyaa guutuu argachuu isaanii waan hin mirkaneessineef murtii mana murtii kanarraa komii akka qabnuu fi qaama olaanaatti dhiyeeffachuuf yaada akka qabnu siif ibsuun barbaada. Murtii arbaa'ee akkamiin fudhatanii jedhee intala obbo Baqqalaa Garbaa boontu gaafadhe. Akkuma dhorkanitti fudhannanii maaliif hospitaalli tokko hojii isaa guutuu dhaabee nama 3 wal'aanuu fi hospitaalli dhuunfaa tokko meeshaalee hospitaala keessatti fayyadamu guutuu qabatee narsootaa fi dooktarootaa fi ogeeyyii fayyaa kaanis hunda qabatee qaallitti deemee yaalu jechuun baay'ee waan ulfaataadha. San irratti ammoo qaallitti keessahuu saniif manni mijataan haalli mijataan hin jiru. Kanaaf har'a akka isaan du'aniif akka itti murtaa'etti fudhannan yaala dhabanii akka isaan du'aniif akka itti murtaa'etti fudhadhaan aniif maatiin kiyya. Mee haalli isaanii maal fakkaata? Haalli isaanii garmalee dadhabanii jiru. Garmalee laafanii keessa yoo abbaan kiyya lafaa'uu waliin ka'uu poolisootatu qabee ol kaasaa, poolisootatu gadi teessisaa. Dugdi saafaa kun madaa'ee abbaan kiyya immoo dugdi kunii fi garaan faa akka madaahu ta'ee rifeensa faa'uu haaddatanii rifeensa dhiqachuu waan hin dandeenye fi nu hoksisaa gaafa hin dhiqatiin kana turu nu hoksisaa. Nuyi ammoo gadi jennee rifeensa dhiqachuu hin dandeenyu. Saniif jennee haaddannu jedhanii mana keessa ciisanii faa achumaan gaggabanii akka ho'aan achumaan hin hafneef jennee barandaa faarra ciisuu amma haalli jiru kana fakkaata. Galatoon boontu. Galatoon. Obboleettiin obbo Jawaar Raabiyaa Siraaj guyyaa 27 eegii isaan nyaata lagatan nyaachuuf illee hin deemanii murteessanii jiranii jetti. Taallenii manni sirreessaa murtee tan fudhatee akka isaan yaala argatan gochuu inaa mannuu jetti. Hedduu gara nama nyaata qaamni isaanii jiru buleerraa waan takka lafee majjira. Hedduu dadhabanii waan takka wanni qaama isaanii keessa jiru hin jiru. Qaamni isaanii ni nyaata ni hoosisaa booqannaan kennuu fi ciisuu hin danda'an ni solloqa. Yoo gachiisan iyyuu qibaatii ofirra dibanii misoomaa bu'aan qabuu fi hedduu haalli isaan keessa jiran hedduu rakkisa hedduu solloqutti jira qaamni isaanii duubi isaanii. Homagoon wallaalle malee rakkanne. Isaan keessaa Hamzaa Booranaa hedduu huqqatee jedhanii isarra argitanii? Hedduu kutuu keessaa mul'atu. Hundinuu hin jiranii hedduu nama jibbisiisa dhiisan as jiru. Manni murtii irraa akka isaan daaktaroota dhuunfaatiin man sirreessatti yaalaman murteessee jira. Maaltu isaan dhaga'ama akka maatiitti? Nuti murtii san sirrii dheenyee fudhan sirrii miti. Nu bakka barbaannutti oduraatu mormataa durre kan isaan hin barbaadan jiranii kanumaayyuu immoo itti namannu kanumaa hojiirra oolchan. Osoo nuuf taate nuti osoo dhuunfaan irra yaalamanii nuuf gaariidha. Yaala gaarii argatan. Galatoom Raabiyaa. Dhaggeeffattootni sagantaan keenya galgal kanaa ganumaa nu eegatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mamaansi galgal kanaa gurri abbaduuf deemaa jedha. Hiikaan isa isan biraatti maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Beekaa Toomaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru kan isaniif dhiyees an asli galgalooti oduu dabalataa websaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Agborii nagaa waaqa kee bula oraa bulaa deebana hangafamaan dhaan bula.